السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 ماتي دكتور abdusee jalatti argamtan nagaan keessan isiniif baay'atu isiniin jedha waan ajaa'ibaa qabanne dhufne like god ha maal abbaa gootiin godha ka'eef charjiidhaan an wanti an jechuudhaaf dhufe maali wanti isin eegaa jirtanu maal wanti isin eegaa jirtanu raajiitu hojjetame kaleessa filannoon kaleessaa dhibbatti injifannoo ilmaan oromootiin akka goolabamin isinii himuu barbaada opiidiyoon yookiin bilxiginnaan baay'ee kisaaraa guddaa keessa galtee jirti filannoo kaleessa gaggeessiti sobanii irra dibaa fakkeessaadhaaf filannoo nagaadhaan xumurre jedhan woboon wanti inni kaleessa godhe dhibbatti onneena qabbaneessee jira kaadiroota bilxiginnaa hundi hamma unaatti mana keessaa gadi hin baane ummanni warri kaleessa filannoo filannanii ummata dirqiidhaan milishaa jedhamanii ganda keessa akkanatti baarzaafiidhaan of xaxanii jiran hundi jira tarkaanfii jajjabaa kan irratti fudhatame jechuu dhageenya jira jimmaa keessatti eessatti woboon tarkaanfii babbareedaa fudhatee jira waajira bilxiginnaan filannoodhaaf qopheessite baay'ee barbadeessee jira sun hariin injifannoo ilmaan oromooti amma filannoo kana sababeeffachuu filannoo sobaatiin mootummaan kun waggaa 5f seera qabeessa jedhee waan gochuu barbaadu sirna amma ijaaruudhaaf yeeduroo Itoophiyaan limallisaatti no isa jedhe san dhibbatti gadi dhaabuuf kaleessa siniin jedheen ture waa'ee filannoo kana irratti warri baalaadaraas warri ezeemaadha awwala durfamanii 4 kiiloo galfamanii waan jiranuudhaaf yeequmsi jarri kaasanu hin jiru yoo oromoon tattaafatee filannoon kun soba jedhee biyyattiin ittu akka gadalii galtu godhe male jarri nagaan 4 kiiloo galanii wajjin bulchaa jiru kaayyoon jaraadhaa galma gaheefii jira minilik jarri የኛ የአባቶቻችንን ታሪክ እናወጣለን isa jedhan sana galmaan gaheefii jira ኢትዮጵያዊ አንድነቲ እሲ ጀቱ ከነ ወጋሸነን ከነ አመ ከነመ seera qabeessa jedhame kana irratti nutti mirkaneessa kanaafu woboon an dhibbatti wantin ittamanu yoo jiraanne bullee wala garraa akkuma galaanaa gaaromsaa jedhe barumaan boonya kadaamii ollaa hagamsaa sirba baay'ee onni nama tokko baay'ee jira akkuma galaanaa gaaromsaadha akkas jedhe woboon bara darbee shiftaadha jedhamee ilaalamaa ture har'a ummata oromoo biratti fudhatama argate haddii kana ganda hundarratti caasaasaa facaasuudhaan qeerroon yeroo duraatiif dhagaadhaan karaa cufaa ture har'a rasaasa qabatee wobootti makamee jira warri hin hubatin immoo warri waraana mootummaa keessa ta'an baay'een anallee ana kana keessaan na dubbisanii abdusee akkaataa nuuf mijees nuti amma karaa Gondar jirra nuti oromootti makamuu barbaanna kanaafuu jedhanii naasofsisaa jiru waan jiru keessaan dubbataa jira hunda ifarratti gadi dubbatan waraanni bilxiginnaa hundinuu wobootti makamuuf deema ta'ana laala woboon Itoophiyaatti kana ni taqoxaaxara oromoon biyyattii ni dhuunfata dhibbatti namni humna hidhatee qabu humna jabaa qabu of bulchuufis biyyattii bulchuufis wanti isa sodaachisu tokko hin jiru yoo woboo jabeeffatte warni biyya alaa jirru nuti diyaaspooraan sagalee ta'uudhaan ummata kakkaasuudhaan mallaqa guuruudhaan waraana jaraa jabeessu qeerroon biyya keessa jirtu erga duuti kan keenoolle erga duutee karaara harkifamuun kan keenoolle otuu seeran qabatinuu waggaa 3 kana keessa akkanatti sin daguuge amma filannoo kana darbinee reeni makiinaa hedduu kana gadi baanii pip makiinaa jaraa godhu darbine allaqee seeraan biyya bulchaa jirra namni seera cabse seerri kabajamuudha innaan tarkaanfii jabaa sirratti fudhatama warri mana teessee du'a jettee eegaa jirtu mana teessee hin du'in nuti waan ati barbaadduun ummata kakaasuudhaan ummanni oromoo miliyoona 60 haa ta'u fakkeenyaaf miliyoona 60 kana keessaa otuu dammaqee kumni kudhanitu miliyoonni kudhanituun qofitti dhibbatti waroo kana woboo kana jabeessuudhaan kan kooti jedhee ittamanii warra kaan suuta fudhachiisaa deemna akkuma jaalmarroon jedhee nuti oromoo guutuu jaallanna garuu oromoon hundinuu jaallachuu dhiisuu danda'a jedhe maaliif warra hubannoo hin qabnetu hin jaallatu anumarraa kaasee duraan yeroo bilisoomneerra jennee lafa dhiinnu sana woboon shiftaadha maal godha bosonaadha ture warri ilaalcha akkasiitiin sammuu keessan hadoodee jiru jaabaadha dammaqaa woboo jabeessaa ilaa wanti bilxiginnaan gochuuf teessu isa otuu aangoo hin qabatin heera qabeessaan hin filatamin waggaa 3 kana nutti goote xifi waan minilik godhe hin goone jedhe waan minilik yeroo duraanii godhe
jarri kun waggaa sadii keessa ixifii kudhanii oliin godhan gaafa immoo seera qabeessaan filatamneerraa jedhanii arragaaggaxatan filatamuu jira silaa filannoo maalii jira ofiin abiyyiiniif abiyoot walta wadaaddaranii of filatatan kana keessa eenyu filatame jettee yaadin ka'ii wobootti makame kan mana ta'aa jiru kan jimmaan keessa teessee du'aa jiru ka'ii gadi bayitii qeerroo yeroo duraan harka duwwaa karaa cufaa turte har'a ummanni Oromoo dammaqeessi hidhachiisa ati nama barate seera ittiin lola jaal marroon siif ka'a ittiin hogganame marroodhaan namni marroon hogganame waraana irratti illee maal irratti illee hin salphatu nama jabaa akka marroo ittiin hogganamaatii lolaatii biyya keessan bilisa baasa nuti mallaqaan isin gargaara qabsoon bakka hundaani warri amma hummoon maal jedhu asteessanii ilmaan hiyyeessa maaloo nuti qabsoon bakka hundaani kaan artiistummaan sagalee isaatiin kaan mallaqa isaatiin kaan hidhachuudhaan malee hundinuu dhaqee bakka tokkotti yoo hidhate kan immoo sagalee ta'uuf hin jiru kan immoo mallaqaan utubu hin jiru hundinuu bakka bakkaayyuu malee hundi isaa gisee tokkicha hidhatee naqu kanaaf nuti warri as teenye sagalee keenya woboodhaaf isa ta'u Oromoodhaaf sagalee taanu akka ilmaan Oromoo bakka hundatti wal dhagahanii dammaqanii yoo jedhan Oromoon tokko taanaan diina isaa yoo tabbarra dhaabbatee gorora isaa tufe qofittiyyuu hancufa kanaanu diinni sodaate baduu danda'a jecha hayyuuti kun yoo tokko taanee hidhanne yoo hidhanne qof Itoophiyaan humnaan ijaaramte humnaan diigamte biyya kee deeffatte fakkeenya tokkon isiniin abduseen fakkeenyaaf bishaanumaan as kaadhee jiru namni tokko dirqiin dhufe yoo harkaa bute adaraanaa kenne bishaan kan koo yoon jedhe naa kennuu dhiisuu danda'a maaliif dirqamaan buteen harkaa fuudhe malee na kadhatee jennaan an fedhii kootiin hin kennineef kadhadhee fedhiin wanti harkaa fudhu hin jiru yoo inni dirqamaan dhufeen harkaa bute anis micciiree dirqamaan harkaa fudhachuun qaba Oromiyaan akkasi biyyattiin kan keenya dirqamaan minilik dhufee lafa keenya saamee afaan keenya nu saamee nurratti feesisee qabeenya kan keenya saamsise nutis dirqamaan ofirraa baasuudha qabna of kabachiisuu qabna afaan keenya deeffachuu qabna Oromiyaan bilisoomte ni argina hayyoota mana hidhaa jiranullee hin bahu amma ji'a lama wayitiif tursiisuu danda'a amma maaliif beektu yoo amma yeroo kanaan gadi dhiise silma filannoo kanaaf jecha hidhamanii jecha jedhu sana dhugoomsa waan ta'eef hayyoonni keenya ni bahu badii akka hin qabne eenyu nuun beeka wanti jarracha tursiisan filannoo kana dabarsuuf filannoo nagaan biyya bulchuu jaraa hin beekne haa darbaniiru sila gadi baatii labsadhaa hin turtanii baraan kan na dhibe otuu korojoon dhumti lakkaamin orgofameetuma parsantii 98 keessaa akkana finne jedhu warri durii warri kun garuu gara laafes bicuu obsanii jiru numni nitti kolfa yoo amma magabbaane darbine jenne jedhanii akkasin isiniin jedha warri tiktookii irraa immoo inshaallah abbichuun hin darba jettan abbichuu keessanii wajjiniin hudduu warree seentu isin ganda kan keenya maqaa balleessitanii Oromiyaa hunda keessa bulguun baay'ee jira eddeen gowwaan itti baay'atus ni jira gowwoota kana qulqulleessuun itti fufa warra miicamanii hin baane akkasii akkasin isiniin jedha sheer godhaa laayikii godhaa yuutuubii kana guddisa haasaa boombii asiin isinitti gadhiifna